Akkam jirtu hordoftoota kiyyaaf kabajamoo jaallatamu iddoo jirtan hundumaatti nagaan koo kan kabajaa kan jaalalaa isiniif haa ta'u jecha guyyaa har'aa kana viidiyoo haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis biyya Itoophiyaa kana keessatti qabeenyaa qabaachuudhaan sadarkaa tokkoffaarraa hanga sadarkaa kurnaffaa qabatanii kan jiran sadarkaa qabeenyaa isaanii tilmaama sadarkaa qabeenyaa isaanii bara kanaa jechuudha bara 2026 kana maal akka ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoo kana osoo hin jalqabin dura laayik gochuudhaan akka jalqabdan isiniin jedha. Chaanaala kanaaf haaraa kan taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaatti akka dabalamtan isin gaafachaa kallattiidhumaan gara viidiyoo keenya guyyaa har'aatti isin dabarsa. Egaa qabeenyaadhaan birrii baay'ee qabaachuudhaan Itoophiyaa keessa sadarkaa tokkoffaa qabatee kan jiru Muhammad Almuudii jedhamu qabeenyaan isaanii doolaara biiliyeena 9.1 hanga biiliyeena 9.3tti kan tilmaamamu yommuu ta'u birrii Itoophiyaatti tiriliyeena 1.27tti kan tilmaamamu qabu jechuudha. Hojiin investimentii isaanii irratti bobba'anii jiran Midirook investimentii warqee, boba'aa, hoteelaa fi investimentii adda addaatiin kan beekamanidha jechuudha. Sadarkaa lammaffaa qabatanii kan jiran Saamu'eel Taaffasee jedhamu qabeenyaan isaanii doolaara miiliyeena 800tti tilmaamama. Birriidhaan birrii biiliyeena 112 kan tilmaamamu yommuu ta'u hojiin investimentii isaanii irratti bobba'anii riil isteetiidhaa fi ijaarsa gamoo gurguddaa irratti hojii gurguddaa hojjechuutti kan argaman jechuudha. Sadarkaa sadaffaa qabatee kan jiru atileetii beekamaa biyya keenya kan ta'e Haayilee Gabarsillaaseeti. Qabeenyaan isaa doolaara miiliyeena 25 kan ta'u yoo ta'u birrii Itoophiyaatti birrii biiliyeena 3.5 qabaachuudhaan sadarkaa sadaffaa qabatee jira. Hojiin irratti hojjetuti hoteela, riizoortii, jiimii garaagaraa fi daldala adda addaa irratti kan hirmaatu yoo ta'u sadarkaa sadaffaa irratti argamaa jechuudha. Sadarkaa arfaffaa irratti kan argamu Balaayinee Kindee jedhama. Qabeenyaan isaanii doolaara miiliyeena 200tti kan tilmaamamu yoo ta'u birriidhaan birrii miiliyeena 28 kan tilmaamamu yoo ta'u hojiin isaan hojjetanii impoortii fi ekspoortii garaagaraa irratti investimentii adda addaatiin kan beekamanidha jechuudha. Sadarkaa shanaffaa irra kan argamu Teediroos Hannaafi jedhama. Qabeenyaan isaa doolaara miiliyeena 150tti kan tilmaamamu yommuu ta'u birriidhaan birrii biiliyeena 21 kan tilmaamamudha waan ta'eef hojii isaanii hojjetan immoo inerjii fi gaazii garaagaraa galchanii gurguruu irratti kan isaan argaman jechuudha. Sadarkaa ja'affaa irratti kan argamu Beetlehem Xilawuun Alamuu jedhamu. Qabeenyaan isaanii doolaara miiliyeena 50 kan tilmaamamu yommuu ta'u birrii Itoophiyaatti birrii biiliyeena 7 qabaachuu isaaniiti jechuudha. Sadarkaa ja'affaa qabatanii jiru. Hojii isaan hojjetan immoo warshaa kophee irratti kan isaan hojjetan jechuudha. Sadarkaa torbaffaa qabatee kan jiru Elleenii Gabramadiin jedhamu. Qabeenyaan isaanii doolaara miiliyeena 50tti kan tilmaamamu yommuu ta'u birrii Itoophiyaa biiliyeena 7tti kan tilmaamamudha. Gabaa qonnaa Itoophiyaa jijjiiruu keessatti shoora guddaa kan qabanidha jechuudha. Hojiilee qonnaadhaan dhiyaatan dhiyeessii qonnaa adda addaa gabaatti dhiyeessuudhaan kan isaan beekaman jechuudha. Sadarkaa 8ffaa qabatee kan jiru Iyyoob Maammoo jedhamu. Qabeenyaan isaanii doolaara miiliyeena 100tti kan tilmaamamu yommuu ta'u birrii Itoophiyaa biiliyeena 14tti kan tilmaamamu qabaachuudhaan sadarkaa 8ffaa qabataniiru jechuudha. Sadarkaa 9ffaatti kan jiran Katamaa Kabbadee jedhamu. Qabeenyaan isaanii doolaara miiliyeena 80tti kan tilmaamamu yommuu ta'u birrii Itoophiyaa birrii biiliyeena 11tti kan tilmaamamudha jechuudha. Sadarkaa 10ffaa irratti kan argamu Alamaayyoo Katamaa jedhamu. Qabeenyaan isaanii doolaara miiliyeena 70tti kan tilmaamamu yoo ta'u birrii Itoophiyaatti birrii biiliyeena 9.7tti kan tilmaamamudha jechuudha. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa kun asuma irratti kan xumuramu ta'a. Waan nu wajjin turtaniif galatoomaa.